Hai, assalamualaikum. Akkam jirtu ijoollee Oromoo nagaa keessanii hunduma keessaniif nageenyaan isinii hawwa. Yaa garuu namni kamiyyuu waan namaan jedhe namatti dhagahama. So yeroo sanaaf malee yeroo dheeraaf sitti hin dhagahamu eenyuyyuu taanaan jechuudha. Kanaafuu namni garuu nama rabsuu fi namni gochaa fi jechaan nama miidhu kamiyyuu yeroo tokkoof iriftii hin qabu. Rabbumatu iriftii dhoowwataa jechuudha. Maaliif wanta inni namaaf qopheesse sanatu Rabbiin immoo itti deebisee ittiin cannaqaa jechuudha. Kanaafuu jireenya biyya lafaa hammam jiraannu jenneetu jechaanis gochaanis wal miina wal miidhina. Yoo dandeessan wal gargaaraa yoo dadhabdan immoo dhiisaa sin jedhaa laala. Bakka kanadha. Maaliif beektu jireenya biyya lafaa halkan kana raftee ganama duutee bultu. Keessumaa yeroo ammaa kana keessatti. Hammam jiraannaaf wal jibbinaa hammam jiraannaaf qalbii walii cabsinee dhimmaa wal boosisna. Wallaahi aniini nagaddisiisa guyyaa tokko higgaaman bakka maaf hin jiraadhan jedha guyyaa tokko jechuudha gaani nama kana laalu. Namni kun kanumattiin nama miidhu, kanumattiin nama cabsu, kanumattiin nama boosisu, kanumattiin wallaahi imaan nama miskiinaa sinanneessu. Imaan nama yookiin lafa bu'aa yookiin immoo dhufee mataa keerra bu'aa cubbuu ta'ee jechuudha. Kanaafuu hamma dandeessanitti waan gaarii walii jedha. Yoo gochuu fi dadhabde jechaa waan gaarii jedhii bira darbe nama tokko. Bakka maaltu waan biraa fide. Gaaf tokko nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Gaaf tokko Musaa bin Umeer yaa nabiyyi Rabbii maayini warra ilkaan qeensaan ciree wal nyaatu kun qeensi jiraa kun hamma baargamoo dhedheerata baarzaafii jechuudha. Innaa warra addunyaa irratti wal hamachaa ture wal arrabsaa turetu asitti foon walii ciree wal nyaataa jedhan. Innaa warri namni kamiyyuu waan asirratti hojjete fudhatee fuula Rabbii deema. Kanaafuu yakka gurguddaan hojjete namni kamuu waan gaarii hojjeta sun ta'e yakka gurguddaa hin hojjetina. Waan Rabbi isiniin dhiisuu hin dandeenye hin hojjetina. Rabbiin waan hundaa'u nama dhiisa. Tokko imaan haqa miskiinaa fi imaan miskiinaa Rabbiin hin dhiisu jechuudha. Kanaafuu waan godhan jireenya koo keessatti namni gochaan namni miidhuu isaan jaalladha malee namni jechaan namni miidhuu isaan jaalladhu. Maaliif beektu yoo gochaan namni miidhe namni suni yeroo sanaaf na dhukkubee na dhiisa. Garuu yoo jechaan namni miidhe guyyaa irraatii yaadadhe sammuu koo na jeeqa. Kanaafuu namni tokko fiizikaaluma namaa ilaalee jireenya ofii jireenya nama tokko karaa barbaadetti fuudhee madaala. Garuu nama sana fiizikaala isaa beektamne maalummaa isaa fi jireenya isaa hin beektu jechuudha. Kanaafuu nama tokko jireenya isaa karaa barbaadetti fuudhee madaala. Asuma irratti beekamalee keessa isaa hin beeku. Kanaafuu ijoollee shamara miidiyaa kanarratti beekumsaa qabdan nama biratti fudhatama jaalatama qabdan konfidensii qabdan miidiyaa kana gubbaa baatanii haasoftanii nama biratti fudhatama qabdan na dhagaa waa takka isinii dhaama. Dhiirri hedduu dhufee si jaaladhee jira si fuudhuu barbaada ati naa taatee siin jedha. Dhiironni keenya garuu wal keessa makaa dhaabbadhu isiniin madaali dhiira keenya. Dhiira keenya shamara nama biratti fudhatama qabdu konfidensii qabdu jaalatamtu kolfitee bashaasha ka fedhutu jira kan baratee sammuu isaa bal'iseetiin yaadu. Girrisa jira kaamoo waanuma beekumsa qabduuf ansitti ta'e si fuudhuu barbaada jedha si jaaladha jedha. Waan namni si jaalatee fi malee warri si jaalatee miti. Gaafa sitti fayyadamee qaama kan kee qammas immoo sin beeku sin jedha. Gaafa waa sirraa argate sin beeku sin jedha. Jaalalli sun marti dhabame duraayyuu girriseetiin dhufe girrisaa waan ta'eef isinii galee girrisaan sila bakkuma argee girrisaa mire. Kanaafuu ijoolleen shamaraa ta'e yeroo hedduu koomentiin ilmi dhiiraa si jaaladha sin jedhu ol baasteetti sirbitaa fi ol baasteetti dubbattaa waa hedduu jettaanii gaafa inni si arrabse ol baasteetti boottaa. Kasi arrabsu waan sitti hinaafuuf si argatu waan hin dandeenyeef kasi arrabsu. Kasi fuudha jedhummoo osoo na fuudhi jetteen iyyuu si sodaata. Maaliif jennaan warroonni dhiiraa parsantiin guddaan hunda keessan ta'uu baatus shamara ofii gaditti bulchuu fedhan. Wanni isaan siin jedhan ishii jedhuu qabdu. Wanni isaan godhi siin jedhan godhuu qabdu. Wanni isaan irraa godhi siin jedhan irraa godhuu qabdu. Akkasitti yaadan. Nummoo akkasii miti. Nu ofiin buluu eegallee jirra. Wanna nuu ta'u ishii jennaa wanna nuu taane hin jenna. Dirqama inni waan fedheef ishiin jedhuu fi dirqama inni waan tokko waan barbaadeef ani godhuun qabu. Wuyoo keessi kiyya hin feene abbaan fedhasitti mataan dhaabbatu hin dhaga'u feene. Kanaaf dhalaa fi amantummaa qabdu wanni isaan sodaataniif rukutaan qixxee wal rukutan wal arrabsan qixxee wal arrabsan walitti dubbatan qixxee walitti dubbatan. Wanna maraanuu qixxee akkatti jetti babaafteetiin bira dhaabbatteetiin waan jiru ifa itti istireetii itti himte waan ta'eef ni sodaatan. Lallaaftuu miskiina tanniinoo deemu kottu
hin godhin kan ishi nummoo ishi isinii hin jennu. Kanaafuu dhalaa konfidaansii qabdu takkii dulloota jedhanii arrabsan takkii miidiyaa kanarraa balleessuu fedhan takkii waan hin taane jedhaniini osoo saba biraa taate ijoolleen shamarri Oromoo tan miidiyaa kanarratti beekamtee qaqqaaliiwwan taate nama biratti kabajaa jaalala qabdu maqaa rabbii matarra baatanii ni beeytanii garuu ijoolleen teennammoo homaa godhuu hin dandeenyu ni hinaafanii dhalaa ofitti amantummaa qabdu ni sodaatanii sodaatina dabaranii tinina akka waan boombiin isaan irratti fanadde badheematti dheessan yoo itti fayyadamuu fi wayidamuu jaasanii yeroo itti dabarsuuf barbaadan malee never bultiif sin barbaadu irraa dhaabbadha. Ijoolleen miidiyaa gubbaa jirtan si fuudha namni siin jedhee badina fuudhu edda kaa jaarsa argadha jettee hin mannaqatiin sin fuudhu simmeetii isaa sirra qorrisiifatuufi madaali kasi fuudhullee ka dhugaa akka ta'u taate madaali ilaali bal'isee ka yaadumoo ka xibbiseetiin yaadee gulana giiftii ta'e qoncora mataa si dhawu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagaa jirtanii fayyaa keessanii. Ar'amee gaafii irratti isin hirmaachisa hunda keessanii osoo rabbii fi maatii keessaniin alatti nama biraa galateeffadhaa isiniin jedhanii carraan isinii kenname nama tokko eenyu galateeffattan. Ergaa kiyya kana keessatti ijoollee shamaraa hedduutu jira kan miidhame maatiin kan miidhame kan jaalalleen miidhame kan jaarsan miidhame kan nama hedduun dhiibban irra gahe. Dhiibba irra gahe san deebisanii sammuu isaanii keessatti yaadanii ammaan booda jijjiirama fiduu hin danda'u ammaan booda namni na jaalatuu hin danda'u ammaan booda namni eenyummaa kiyya fudhatuu hin danda'u jedhanii abdii muratanii kan ta'an ofitti aaranii sammuu isaanii dhiphisan hedduutu jira waan ta'eef minaalbaata barnoota fudhatuu dandeettan waan ta'eef hanga dhumaa viidiyoo kana ilaala. Okay, an ofii kiyya namoota na miidhaa turan namoota na dhiibaa turan namoota oguruu hin geettu baratteellee oguruu hin geettu dalaydeellee oguruu hin geettu jijjiirama kamuu hin fiddu namoota naan jedhaa turan galateeffadhan dhiibbaa isaaniitti sadarkaa irra jiru kana kan nagaye. Sadarkaan amma irra jiru kan isiniin jedhu alhamdulillah nama maatii ofii jijjiire nama ofii kiyyaa waa qabu nama harka namaa eeggatu miti nama jajjabduu shamar hedduu fakkeenya raaha ijoollee godhatu jira karaa hin taane irraa ijoollee hedduu deebise wantan keessa dabare itti mee jechuudha wanta sammara keessa dabare raaha amma jirtu tana amma miidiyaa fayyadamtee ijoollee hedduuf ergaa dabarsitu tana ta'ee jedhee ijoollee hedduu jijjiiree jiraan alhamdulillah rabbil alamin baay'ee dasna jedha kanaaf immoo ofii kiyyarra dabaree nama biraa jijjiiree jira sababbiin hojjetan immoo ani dhiibban namni narra geesse suni illii na qabsiisee akkan jijjiiramu akka raaha ammaa tana raaha jajjabduu of jaalatu of kabajju hamma tokko nama biratti fudhatama qabdu intala tana kan baasan ummata na dhiibe sani akka isaan na dhiibanii hin baranne guruu hin geettu biyya arabaa deemtee hin jijjiiramtu istinnoo maazariitii irratti dhiibbaa geessaa turan akka biyya arabaan dhufne. Hangafoota tiyyatu jira isaan ergii amatuun deemtee dalaydii tuni maal fiddii jijjiirama ani immoo deemuu malee jedhe wallahi biyya arabaa kana dhufuuf gimmaasha naageettee maazariin piroosesii jidduutti dhaabde sababa isaanii jechuudha gorsanii yeroo ammaa kana miidiyaa fayyadamanii na hordofanii kanaan duras galateeffadhee jira ammas galatoomaa hin jedha wanna biraan jedhuun wallahi illihiif akka biyya arabaa kana dhufe durseetiin maazariitii yaamana ijaaree itti aansee immoo xiqqaatus guddatus of tajaajilu eegale yeroo ammaa kana baay'ee ajaa'ibamanii baay'ee takka baqa intala santu akkana godhatee jedhan intala santu bakka kana ga'ee jedhan mana arabaa jiraatu kiyya laalina mana arabaa dalagu kiyya laalina alhamdulillah rabbil alamin dudduubee kiyya nama hedduun jijjiire nama hedduun gargaaree yaadanis haa ta'u mallaqaanis haa ta'u gargaarsanis haa ta'u kanaafuu namoota isin dhiibe galateeffatuu qabdan kan galateeffatuu qabdan wanta isaan hin dandeettan isiniin jedhe san akka dandeettan gootanii yoo argisiiftan galateeffatuu qabdan gaafa wanni isaan hin dandeettan isiniin jedhe san irratti boottan immoo maal galateeffattan isiniin galu kaa wantichi akkasanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan ummata ani kanin jedhu kalee viidiyoon dalaga san jalatti rabbi galateeffanne jettan ani kanin jedhe rabbii fi maatii keessaniin alatti osoo nama tokko galateeffadhaa isiniin jedhan eenyu galateeffattanii isiniin jedhan garuu achi keessatti koomentii kana garee ani ammumaa keessan jiraa hoo akkamiin galateeffadhaa jettee jirta ati uguruu hin orraayne teettee jirtaa jechuudha harka dachaafattee siin galu haasoo hin aan jedhe siin galu fakkeenya of sii himee jira fakkeenya of sii himeellee yoo sii hin galle of fuuldurallee siin galu bakka teettellee kaatooti bakka haajina tsaa namni jedhamusi homa keessan jiran maal jennaan kuni arrabaa miti moo arraba sitti fakkaatin yoo namni tokko si dhiibeetiniin waan namni si dhiibe san irratti xiiqofteetiniin waan san dalaydii nama sanittiin argisiisin eenyummaa kan kee yoo nama sanittiin agarsiisin ati homa keessan jirtu akkuma jette kana achuma jirtaa jechuudha nuun kaane
dhiibamtanii dalaguu hin dandeettan, jiruu keessan keessa jijjiiruu hin dandeettan, jijjiirama hin fiddan, waan kana dalaydanillee wuxxeetii irratti hin argattan jedhanii namni isin xiqqeessee, isin tuffatee, isin kuffisee, isin dhiibee, isin xireessee, ofirraa isin fageessee bakka namaan booda namaa miti jettanii rabbi guddummaa isaatiin tokkichummaa isaatiin ilma namaa isin godhee fayyaa isinii kanneen dalagaatiin hin jiraadhaa isin jedhee qaamni keessan guutuu ta'e dalagataa jiraataatiin wantoota namni isin jedhuun cabdanoo kaaftan taate wantoota namni isin jedhuun isinitti dhagameetiin achuma kateettanii kagadditan taate ammallee bakkuma sana yoo kan warraaqin isin haajina taatanii maasalaama jechoota biraa isiniif hin qabu. Garuu namni xiiqeffatuu qaba. Illee hanya ta'uu qabdan namni waa tokko hin danda'u isin jedhe waan san gootanii ni danda'a kan hojjettanii ittiin itti agarsiisuu qabdan. Itti agarsiisuu miti nama san galateeffatuu qabdan. Ani fakkeenya of godhee isinii hime bara akka isinii galutti. Ammas fakkeenya of godhee isinii himu haasofni kee warra hin galleef ani biyya arabaa kana dhufu raahan dalaydoo jijjiirtii miti lubbummaan isiitiin yoo biyyatti deebitee waa guddaadha jedhaa turan. Namaaf hin saru yaada kiyyaan deema. Yaada kiyyoo namni fudhatin yaada namaa fudhadhu abadan wanna ofii kiyyaa jedhee bakka keessa deebi'u hin qabu hin beeku anna bakka wanna jedhan isin haasaa namaan dhageettu waan namni jedhu hin dhageettu isitu biyya arabaa deemee jijjiirama isitu biyya arabaa deemeetiin isin jijjiira maaloo yaaddan isii piroosesii jammarsiiftan jedhanii maatii kiyyatti dhiibbaa geessaniitiin piroosesii gimmaasha irratti akka maziriin dhaabdu godhaatu alhamdulillah rabbil alamin intala tuffatame santu maatii kiyya jijjiiree of jijjiire biyya arabaa kanallee dhufee nama jiruun taane keessa jiruu miti nama of kabajee dalagaa tiyya kabajee jiraadhu yeroo ammaa kana garuu galatoomaan jedha illiin isaanii akkasinaan jedhan sun illiin xiiqay beeytani ijoollumaanis waan san sammuu kiyya keessa qabadhe waan ta'eef isaan na dhiibuun isaanii innummaa amma irra jiru kanaan nagee jiran ni galateeffadhe sirri. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh እንዴት ናችሁ? እስኪ ዛሬ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከፈጣሪና ከቤተሰቦቻችሁ ውጪ አመስግኑ ብትባሉ ማን ነው የምታመሰግኑት? እኔ በህይወት ውስጥ 3 ሰው አመሰግናለሁ። 3 ነገራቶችን በእኔ ላይ ያደረገ ሰው አመሰግነዋለሁ። ሐቂቀታን ለኔ ጥሩ የዋለልኝ ሰው አይደለም። አሁን ላለሁበት ደረጃ በዚህ ደረጃ እንድቆይም ከመጥፎ ነገር መክሮ ይመለሰኝም ሰው አይደለም ማመሰግነው እኔ ህሊና ይመክረኛል። በነገራችን ላይ ህሊና ዳኛ ነው፣ ለሁሉም ነገር ህሊና ዳኛ ነው ከሰው በላይ። ስለዚህ በህይወቴ ውስጥ የሚመክሩኝ ወይ ደግሞ መጥፎ ነገር ላይ ነሽ ተመለሽ ይራህምሉኝ ሰዎች አይደለም ማመሰግነው እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። የራሴ አስተያየት ነው፣ የራሴ መንገድ ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ አረብ ሀገር ስመጣ ማዘርናት የጀመረችልኝ ፕሮሰሱን እና በጣም ጫና ያደርጉባት ነበር። ራሃ አረብ ሀገር ሄዳ ሰርታ ተቀይራ የህልም እንጀራ ይሏት ነበር እናቴ። ልክ ፕሮሰሱን ጀምራለኝ መሃል ላይ አቆመች። እንግዲህ በጣም ፋሚሊ የሚላቸው ሰዎች ናቸው መከሩት። እንኳን ሄዳ ለተሰራ በሰላም ህይወቷ ራሱ ወደ ሀገር ከተመለሰ ትልቅ ነገር ነው ይሏት ነበር። አላህ ሻሂዴ ነው ወረበል ከአባ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በጣም እንብተኝነት አለብኝ። በጣም ትብተኛ ነበርኩኝ። በጣም በቃ እችላለሁ እንጂ አልችልም ብዬ አላውቅም። የማልችለው ነገር ራሱ እችላለሁ ምንኝ እዛም ሄዳ ከአረቦቹ ጋር ሰጣ ገባ ትገባለች። አትታዘዝም። አረቦቹ የሆነ ነገር ያደርጓታል። ተይ በገዛ እጅሽ ልጅሽን እንዳታጪ ይሏት ነበር። በሚገርም ሁኔታ ግን መጀመሪያ አረብ ሀገር ስመጣ የእናቴን ቤት ነው የቀየርኩት። የእናቴን ህይወት ነው የቀየርኩት። ከዛ በኋላ ራሴን ቀይሬያለሁ። አትቺም የተባልኩትን ነገር ችዬ ያሳይቻለሁ። አመስግኛለሁ ደውዬ። በጣም ፋሚሊ የሆነ ሰው ነውና በጣም አመሰግናለሁ አልኩት። አንደኛ በጣም ግፊት ሲያደርግብኝ የነበረው አትቺም ስለኛ ነበረው እሱ ስለነበረ እንደምችል አሳይቻለሁ። ሁለተኛ ፍቅረኛዬን ነው ያመሰግንኩት። ፍቅረኛዬን በጣም ነበር ብዙ ነገር የሚሆንለት በጣም ወደው ነበር። በጣም ብዙ ነገር ነው ጊዜን ሰዓት ምናምን ታውቃላችሁ ያለው ነገርና ልክ ከሱ ጋር ስንላይ ወደ አላህ ነው የተመለስኩት። በቃ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ያለ ምንም እንከን ከነ ሁሉ ነገሬ የወደደኝ የሚቀበለኝ ሁሌ ወደሱ በተጠጋው ቁጥር እጥፍ የምጠጋኝ አንድ አላህ ብቻ ነውና ወደ ፈጣሪ ነው የተመለስኩት። በጣም ደስተኛ ነኝ ከህይወቴ ስለወጣ ያ ሰው አመሰግኛለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሚዲያም ስለመጠቀም ያቃል በጣም ነው ማመሰግነው ድጋሜ። ሶስተኛ ደግሞ የሴት ጓደኞቼ አብሬያቸው እየበላው እየጠጣሁኝ በጣም ብዙ እቅዴን ብዙ ፕላኔን በህይወቴ ውስጥ ስነግራቸው ያን ነገር መልሶ ለራሳቸው ስለተመኙና እኔ ሳደርግላቸው የነበረው ነገር በከንቱ ስለገፉኝ አላመሰገንኳቸውም ነበር። እንደውም እስከዛሬ በጣም ነው ማመሰግናቸው በዚህ አጋጣሚ ስለምከታተሉኝ በጣም